qarshii dhaabjettanii mana madaamiin irraa baastan haa badoomullee haa mishoomullee bakkuma eenyummaan isii jiru wayyaafi. Itti hammaatte taanaan daran yoo itti hammaatte hamma fedheessaa ta'u usuu akka kiyyatti jechuudha. Bakka sanitti bakka isiin jirtu sanitti imbaasii gootee fi akka dhaqeetiin imbaasiin tokko si ilaalu wanni tokko si ilaalu osoo gooteeti irra jira jechuudha. Baasaboora kan kee gatii bahi jechuu irra osoo achi qarqaaramtee irra jira intalti takka jechuudha. Bakka sanitti osoo ilaallamtee irra jira. Fakkeenyaaf ni baati gaafa alarraa baane jenne waa meeqatu nutti jira. Haraamallee guyyaa san dalannaa, hannallee guyyaa san barannaa, hojii irraa qisaasa'uun jira, badaa wal barachuun jira, dhugaatii garaagaraa barachuun jira, waa hedduutu jira jechuudha. Gaafa manarraa gadi baate, gaafa bakka adabattee teettee dalagaturraa gadi baate waa hedduutu jira, waa hedduu argitaa jechuudha. Garuu achirraa gadi baasuu irraa hamma dandeesseen usuu jechuudha. Bakkuma jiru sanitti gorsitanii irra dhaabattanii qarqaartanii jettaniiti irra gaariidhaafi. Keessattuu warri sun ijoolleen sun darbiyaa keessa jirtan. Amma rakkoon Oromootu hin cimte. Yoo duutellee reeffi kan kee naasuu dhabee jira jechuudha. Zabana duraa yeroo namni tokko du'e jedhanii reeffi nama tokko naasuu qaba zabana duraa sana. Amma yoo duutellee bas dhalattu sin guddattu maaliif jennaan intala kabajaa qabdu, intala naamusa qabeettiidha, intala arge hin jenne, intala dhagahe hin jenne, intala xawlaalleedhaa miti. Yeroo argitan irraa qabdanii jechuudha. Guyyaa takka isii muuziqaa waraabdu tiktokii ofirra argitanii beektanii hin beektanii jechuudha. Barnama tokko achuma laaltee haaluma isaa ilaaltee amala isaa ilaaltee sii gala. Guyyaa isii dogongora keessa muuziqaa fayyadamtu argatanii hin beektan. Manuma keessattuu yoo abadan hin dhageeffattu jechuudha. Manuma ofii keessattuu yoo hin dhageeffattu ammas kabajaa sii qabdi intala kabajaati. Irra ejjettu sin quutu haadha nama hundaati dandeettuu waa hundaati jechuudha. Ani baay'ee kuma soddoma ta'ee anamma namni ana dannaquuf yookaan ammoo namni an osoo lubbuu tiyallee irratti aarsaa godhe garaa nan nyaanne yoo jiraate isiidhaa fi reetii aadam jechuudha. Isiidhaa fi reetii aadam ani uummata akkaan dinqisiifadhuu fi namoota akkaan an jaaladhuu fi namoota akkaan ani osoo waan takka irraa hin laalin jechuudha. Achi ilaalee haala amalli isaanii bichaan nagahu keessaa nama tokko jechuudha. Namni tokko qabeenya nama laala, namni tokko jabeenya nama laala. Ani isaan anaa fi uummata addaati jechuudha. Meebii isinillee osoo akka kiyya kanatti dhiyaattanii argitanii jettaniiti yaa dhugaa keetii jechuun maltanii jechuudha. Ilaaltaniitiin jechuudha. Dhugaa keetii haati faatee homa dhugaa dubbattee homa bareedaa haasoftee jechuudhaan maltanii isin jedhee yaada. Hundi keessanuu yuutuubii haadha seenaa dhaqaa jiraaf godhaanii. Waan biraa isinirraa hir'isu, waan isinirraa hir'isu hin jiru. Wanna jedhaani. Ammoo jechuudha waan naasa'uu hin barbaanne tokko seenaa tiyya, seenaa dhugaa, seenaa jireenya tiyyaa, seenaa wayii. Kan isin na gaafattee intarviiyuu na gooteertutu jira. Seenaa sana ammoo jechuudha meebii hadha gadhiistiin jedhee yaada. Viiyuun kiyya ammoo jechuudha viiyuu naafiidha. Naafiinis piraankii taatee turte tiktokii, feesbuukii, yuutuubii irratti. Kiyaar Bashiiris piraankii bakka namoota hedduu piraankii godhaa turanii. Ani ammoo piraankii osoo hin taane seenaa tiyya dhugaadha. Muraasa jechuudha haaf waan taate irraa isiniif tuttuqee ture yuutuubii jalatti argattanii. Viiyuu akka riikoordii cabsu abdiin qaba jechuudha. Isin abdadha waan ta'eef viiyuu akka riikoordii cabsu abdiin qaba. Jabaadhaa isiniin jedha hundi keessaniyyuu rabbiin keerii nuuf haa taasisu. Yuutuubii isii garuu sabiskiraayib godhaanii hordoftoota kiyyasii himaa hin yaadiniin jedheeraanii akkasuma badhaasa qabdillee. Tani badhaasa qabdillee yoo kuma 30 guutte jechuudha hamma ramadaanni bahutti jechuudha. Ifaajee teessan badhaasa qabdi. Jabaadhaa isiniin jedha. Meettanii dhiirti arsiituun xiqqoosii dubartii gadi qabdi bar. Dhiirti arsiituun xiqqoo dubartii gadi qabdi. Waggaa tanas isinumatuyyuu
Ayfoonii bichisiisee fi doktora ni beektanii. Waggaa kana ammoo warqii bituufiif deema. Yaa kaadootii yanaa galatoomi. Waggaa kana ammoo warqii bituufiif deema. Yoo isin 30,000 guuttaniif jechuudha. Inshaallah waggaa kana warqii binnaa fi bulii 10 ta'ee bulii 10 kana keessatti namni moobaayilii 2 qabdu nama moobaayilii 2 qaba. Moobaayilii kanaa fi kana qaba. Yoo xiqqaate namni 100 moobaayilii 2 waan sabiskiraayib gootan meeqa taana jechuudha. Baay'ee deemna jechuudha. Kana jechuun birrii gargaarii akkaawuntii sii maxxansaa jedhaa hin jiru. Wanna godhi. Haadha seenaati jechuudha. Haadha seenaa yuutuubii haadha seenaa. Yuutuubii haadha seenaa sabiskiraayib godhaa fi hundi keessanuu yuutuubii haadha seenaa sabiskiraayib godhaanii jira. Suusee bareedduu asabooti. Thank you watas galatoomii bareedduu koo. Waggaa ta'ellee waggaa inshaallah ni heeruma. Riskiidhaa beektanii riskiin gaafa dhuftuun beekanii. Wanni kun riskiidha. Osuma jennu osuma haasofnuyyuu wanni kun riskiidha. Namni ofumaa akka waan ofiin murteeffateetitti haasa'a. Ofumaa akka waan ofiif waa godhatuutitti haasofna malee akkasin taanu akkas taana akkasin taanu akkas taana jennee haasofna malee already hundi kennaa yoo ni beennaa wanni kun riskiidha. Waan rabbiin seeras zaqee ammoo eenyu si daangessuu hin danda'u. Namni si daangessuu danda'u tokko hin jiru. Kan heerumni sun ta'uu fi dhabee baahus riskiidha. Maaliif nama yookaan gammadaadhaan yookaan aadamiin yookaan kadiidhiin gaafa wal baradhee heerum addaan bahanaa namni jedhee heerumu tokko hin jiru. Garuu gaafa bakka sanii bahanii waan rabbi namaa godheeni waan hireen namaa gooteen hiriyyaan namaan qoostii jedhan yeroo baay'ee mammaaka kana hedduu beekaan. Mammaaka kana hedduu beekaa akka hojii jedha guddadhee waan isin ta'eef baay'ee tokko. Mammaaka kanas oduu durii kanas waa hedduu natti himaa turte waan ta'eef jechuudha. Waan hireen namaan godheen hiriyyaan namaan qoostii jetti yoo waa jettu jechuudha. Hireedha wanni hundinuu riskiidha jechuudha. Nyaata tirii takka irraa nyaattu iyyuu obboleessa kan kee waliin obboleettii kan ta'e waliin nyaata tirii takka irraa nyaattu iyyuu haga rabbisii hiree nyaatta. Haga rabbisii hiree nyaatta jechuudha. Meebi namni tokko gaafa biyyaa bahu ka makiinaa bita jedhee biyyaa bahee jira ka mana ijaara dhadhee biyyaa bahee jira. Waa hedduu viillaa kan ijaaradhee biyyaa baheetu jira jechuudha. Minyootii kenna garuu kun jechuudha. Hawwii kenna jechuudha. Itti geennaaf ittiin geennu rabbitu beeka. Osoo achi hin gahin iyyuu iddoon manaa miti ka osoo uffata biyyaa bahin hin jijjiiratin iyyuu karaa fuula rabbii deemu meeqa kamtu jira. Ka odoo sanumaayyuu hin jijjiiratin osuma rakkataa gargaaru osuma haati as ergi jettu osuma abbaan as ergi jedhu osuma obboleeyyan as ergi jedhan osuma maal jedhan ka dhiisee galu meeqatu jira. Bisuu nagaraalle jireenya ilma namaa keessatti waa hedduu argitaa jechuudha. Kan jireenya kan kee keessa waa hedduu si qunnamanii. Osoo akkasitti jiru iyyuu ka waa rakkin isa qunnamu meeqatu jira. Waa baay'eetu jira. Walumaa galatti rabbiin riskii kenna riskii bareedduu nu haa godhu. An keessattuu ijoolleen mana madaam jirtan shamarran mana madaam jirtanii isin arrabsallee waan feetan jedhallee eebiti jallee biyya feetirra jiraat biyya arabaa kanarra jiraatte hedduu siif quudhaa. Feetu kiristaana taata, feetu musliima taata, feetu waan feete taata jechuudha. Inshaallah amaaruma san illee ta'e hedduu siif quudhaan. Hedduu garana nyaattan, hedduu na gaddisiiftan. Maaliif jennaan maqaan shaqqaalaa biyya arabaa isin jedhan. Maqaan kaddamaa biyya arabaa jedhamtanii jechuudha. Garuu ammoo miidhaa keessan, dadhabbii keessan, rakkina keessan kan beeku isinii fi rabbi qofa. Eenyu isin hin beeku jechuudha. Waa hedduu keessa dabartanii bu'aa bayii hedduu keessa dabartanii rakkinaaf bal'inna hedduu keessa dabartanii ho'a hedduu oositanii bakka waa baay'ee keessa dabartanii jechuudha. Waa baay'ee taatanii as geettan. Ka waggaa 5 taa'ee faayidaa dhabee jira. Ka waggaa 6 taa'ee faayidaa dhabee jira. Kan bakka maal isinii naa jedhu waan isiniin jedhu hin beeku jechuudha.
Rabbiin inshaallah hin danda'a yeroo gabaabduu keessatti rabbiin isin haa galchu biyya ormaa keessaa isiniin jedha. Kaachirraa fi ammoo obboleeyyan kiyya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran rakkataa jiran amma yoo argitanii jettan wallaahi biyya jechuudha immigireeshinii bakka gad dhaabatan hin qaban. Eessa deeman Saudi Arabiyaa? Kaan mana hidhaa keessa meeqa du'ee reeffa isaa gatanii meeqa tiruun isaa dhootee meeqa onneen isaa dhootee meeqa sombi isaa madaa'ee gara biyyaa fe'aa jiranii jechuudha. Amma garuu deebanii bifa haarayaan inti ganaa itti bananii ka afaan banee biyya yaa'aa jiru lakkoofsan qabu namni kenna. Lakkoofsan qabu jechuudha. Namni afaan banee yaa'aa jiru lakkoofsa kanan qabu wallaahi yoo argitanii jettan. Immigireeshinii bakka kana gad dhaabatan hin qabu. Bakkuma akkana gad dhaabatan namni kenna yaa rabbi anuma baasii asii. Anuma asii ofi jechuun jira jechuudha. Inshaallah odoo yoo achi dhattee ni qalamtallee jettee achuma gahee qalama siin jedha malee namni sirraa dhaga'u tokko hin jiru. Namni sirraa dhaga'u nama obboleetti tiyaatara narra dhalatu hin diinaa jechuudha. Obboleetti tantoo tanarra dhalattuuni diina. Diina isiidhaan maaliif waa balleesseetii miti. Arrabseeniitii miti dhayeeniinii miti akkamumatti biyya arabaa hin deeminnaan jetta akkamumatti achi hin deeminnaan jetta irratti jechuudha. Argitanii kanaaf wallaahi waan dubbadhullee waan dhiisullee hin qabu rabbiin inshaallah nagoma haa godhuun jedha. Garuu haga dandeessanii obboleeyyan keessan eega biyyaa bahuun hin oolle waan isaan barbaachisu dhaamaa fi fakkeenyaaf silkiin ni barbaachisaanii. Silkii gaafa qabaatte gaafa achi kaateetiin biyyaa baatee dhufte waan fedhe dhabdeetiin biiroma keessa waayifaayi hattee irra hidhattee isinii dawwaltee isin dubbisuu dandeessi. Kaardii takka simii takka wanna gooteetiin bitattee itti guuttee isin dubbisuu dandeessi jechuudha. Waan akkasii sanniin gorsaanii. Keessattuyyuu mana xalabaa irraa akka hin baane gorsaa. Mana xalabaa irraa akka hin baane gorsaanii. Waan nama maalii argetu bofa argetu maagaa dammaqa Oromoon jettu sanii. Wallaahi yeroo kuyeetiin jiru namni akka kiyya cannaqamaadhaa hin jiru. Gammachuu hin qabu. Ka hojjedhu garuu namaan baa hojjedha. Kushii namaan baa hojjedhee jiraadha. Akkuma isin argitan san hojii dhabee hin beeku alhamdulillah. Hojii illee mana tadhu hojii illee tuffadhu nan hojjedha. Akkuma hojii hojjedhu sanituyyuu gammachuu hin qabu keessi koo. Because maal inni eenyummaa kiyya harkaan qabu. Baasaboora kan koo gatee bahee. Warqata kiyya gatee bahee. Eenyummaa kiyya osoo du'e eessa jedhanii na kaasuu hin danda'anii jechuudha.